عمل بايو والله أبتاع في رافوني يسبرانين جينا بعد زماننا كان بيت بوليس وجيب بعد ميديا كان مرتو ناصر قاوة دبي في مالي وجيب وينجشني نافيا دي أما بيتا أما منستير فياتي في لما دبرتوتا كتارو بروانا بيتا أكا كنتيبا دبي What? Ima لما دبرتوتا في منستير فيا بربانا مكان رتي نموتو كمودو بربانا من دبي كفلوان كم نيم خلاص قول شامران أمر في ودلوك إنجليز أقوله ما جدولك ويجرا ولا نتوري واني تركي ديم نوالين تاني كوي ماتاني كيسي دبي سنبوب ديم تبيتا لا بيار بربتا كان شكي جنا والله يا تبيتا لا ما دكتور كميتي بس يرزقه بس نتيما لينجا شكي ومان جران جري هذا تبيتا يولا لو مان جرو يبري نجرا ماتان دكتور الراس إنه ما يقوي دكتور كذا ما لانجني بيتا تكوتو نسري مالف نعرف تنانجني يومي سيار نفسي إنجل بيتا إنجل دبر أرانا عربنا تباسا إرتنا إنجل أنا عربنا ستيمبام نيندان عربنا تباسا إرتايني هاي ماما مراتنا لك هاي دا كنا لا عربا خير غير تشيكن عربا فكر ما مجدي ويد لنا نكنا دكتور ويد وإتي دكتور أبيتا تيالامات دكتور سندونان بر دكتور زلالام دونان أو أعوذ بالله دوان دراو نكى جوانون جت مالي يعني أكمل دكتور درانو سو أكمل دون مرفه نوكرنا أكمل دوينو درا دكتور أمدي إنه سبب يالا بله دكتور دويني ده كده كده بيجا أما كان يبلن دكتور متى دكتور ما نملا تايا جدابر أكوان النيونا تيت يا ربا يغافين متى يجي سرايتا دكتوري نشرلا كان أرجع رجع فجور بادي أي فكين باتو بيدا فكين يوم ملات أمالا كتير برسيسو دافين ملات ملي ملات أو لندو غرو أتا وسبيو أنا كان أرسو غرو ملات أيو دكتوري چالي جه إيجا دكتور تاي غرم برا رالي تاتو بوكسنا كتير بكمتا كنا تكران بيوك كمات ولا بيدا mutan lo kam da yenan diddo bana futu nakkalu kana rat bakabara nakkal ani mo chira gara reda kana jala debe ay shakka wal debe simale doctor bar wani rati bar sheekh yor garta shingana jala fude gubbatul da barse والله لو كمان ما أرسل وانت رفيسا كنا ما بيتا بكنا بنبر بعد نميكا بكنا بنبر بعد نميكا مرجع بكنا بنبر بعد وكنا ملا تقول نموت بمتاي بوتاي بزا بمتاي بوتاي تفلت اسمه من لغير ولا anun jira tare dan kam ne kace na rogo mamme nyam ofike ba ti bar mamme kin ba so kin sabe mi barabi doctor nafiya abdi are du makana me ma natti ma me malin gora na beduna e kujo duga rabbi are dan kaw callu mari natti ko dofi yo natti ko falti sikka kabati callu ya ragi da ko tukol fiti Baizera ko kala ko mal raka du fubeta no ma dio kana ka kantiba do baiti doktoro ta dunya rawamne namna kam wagari da mafada amma abdi wagame kanta ida mission in kabet la al wagadi da mission namna kam ti waga ku da shani ol ku da ja ku da torba ol ta ya kam ti are dan basne rakon ku mal raka idenne koranno ka kantiba du baiti doktoro ta dunya rawamne koranne beta namne tokko yo tikati wagga kudhan itti waaqama ammas yoo jammarre jecha
Dingilii isaa dhiirri tokko qabatee waggaa 10 olin tura taanaan rakkoon akkanaa kun mul'atuu danda'a beektaa namoota hedduu irratti. Warra amma akka Dr. Raabii Adiitti ba'atu kun warra waggaa 7-8 jalqabeedha. Nasri ati moo research kan isa argatte? Wallahi kun dogongora. Dingilii qabattee Itoophiyaa kaatee Suudi Arabiyaa dhuftee waggaa 2 kan Masraa daladdee ati deemtee Riyaaditti as rakkabdutti areenni badee beektaa. Akka Idris Baanuu farrasnee dhufne farrasne maaf sanii fi miti. Dingil tafarso. Dingilii farrasee dhufne tafarrasne. Lama masalee maali bakka jedhamee taa qorannoo waan malakee hin dubbatee namoota gurguddaa ta'u mana kana jira. Arabaaki. Warri shamara reeda qabdu haa fuudhan. Laal dhiirri tokko biyaansi waggaa 12tti waan jammamaree dhiirummaa isaan agarsiisu taanaan waaqni nu itti aaree dubartii fakkeessee hambisaa beektaa. Dammi na boos welka. Ani yeroo waggaa 5 dafarane dhugaa rabbi uleen. Kaulee jedhaan jiru. Nu kaulee si daffara jedhaan jiru kaulee keetiin nama daffarte jedhaan rabalee. Tajib anillee akkamitti guddadhe kaasanii fi miti uma biraatti jira. An doktora gaafadhee baraas Nasri dhiisati. Doktora Asli gaafadhee. Asli sammuu keessa jira namoonni wata qaba wajjin jira. Abdi. Asli qabaatanii silaalee tuttuqee siyaalee sabooda yoo dadhabe rifarii nafa barreessu. Gara doktora originaalitti doktor Forjidira. Asli laa doktor Asli waan inni xawa jedhamatu sammuu keessa na jira sodaadhee waan jiruuf waame malee dhimma kanaaf miti. Okay. Kama dhugaa qoyi naaf yaada akka fayyaatitti serious kama dhugaa jecha. Dhiirri tokko maaliif areedan baasne waggaa 25 mul'u. Faktorii garaagaraa jira baay'ee hormoonii ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee makkinya areeda amaloota isaa lammeessoo kan jedhu kanaan dura barteetta yoo ta'e areeda sagalee furdina sagalee wal qabatees ta'uu danda'a. Wantooti kunniin tokkoffaa hormoonii irratti hundaa'a. Lammaffaa immoo waan inti namaa gargari fakkeenyaaf eer folikiliin kan keessaallee biqilu mataasaa garaagari sii galee. Jenetikaalillee ta'uu danda'a fakkeenyaaf amma abbaan hin qabu yoo ta'e amma yeroo baay'ee ijoolleen fa'aa hin qabanii like keessumaa amma moluun immoo kanaadhaa yoo ta'e ispeeshaalii fakkeenyaaf haati moluu yoo taate carraan ijoolleen ishee moluu ta'uu baay'ee ol ka'aadha kan dhiiraa caalaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma abbaan koo fayyaa ta'e haati kun moluu yoo taate carraan ani moluu ta'uu kooti ol ka'aadha jechuudha ijoolleen siigalee. Kanaa maatii irraas ta'uu danda'a kan dhufu maatii irraas dhalamuu danda'a hormooniis ta'uu danda'a. Hormooniin amma qorannoon nu gaggeessine kun kijiba jechuudha re. Birritti wallahi. Qorannoo akkana kijiba argee hin beeku. Oy. Sirriitti malee jedhamte. Wallahi dhugamattu kazariirraa namatti ari jedhanirra qorannuma nu goone kana yoo iyyameeta. 100% Maali? Nu amma ka arrabsine laal dhiirri tokko osoo dubrummaa isaan kennin waggaa 10 yoo ture areedan baasu ka jenne wayyamoo ka zarmaanzariin ta'e malaaxaa waan taateef atillee areeda baasuu diddee malaaxoftee na wayya. Osoo wanni sun anamnu fi kiyya waan beekuuf ka. Dingilli tafarrasee yeroo rabse maal taate? Sanii fi miti. Khalifa. Jiidhaadha barbayyaadha wanni amma laal kirolaa gammatu gabbata. Jira doktor. Culullee. Kan hin jedhu. Oye. Nasriin research abdii irratti Nasriin research kan abdii kan dhiyeessu. Khalifa baase dubbachaa hin jiru. Khalifa baase dubbachaa hin jiru. Inni ciccitaadha neetworkiin isaa.
Neetworkiin isaa dha Khalifa. Abshir Naasir Khalifa. qorannoon kee sirriidha jedha Oromoo Oromiyaan jechuudha. Yaa brother. Baay'ee naa galatoomne. Wallahi qorannoo sirriin gaggeessine dhiisaa amma wanta tare amma ittiin deebina amma booda. Agaran jedhu Of duraan. Nasri. Wayye. Kan dhiiraan caba erga ta'e kan dhalaa sin cabaa jechaadha tokko gaaffiidha. Maaltu? Hin jallata malee. Naaf yaadi kenne dhugaa seetan mucaa ijoolleen garaa keessa dhiitte wayii arge qabannaa irra jallisan. Qorannoo gaa geggeesse wayii. Mucaa osoo kuwaasii taphatu mucaa ijoolleen wannaa keessa dhiittee qalafadhee mana yaalaatti itti fidanii beektaa. Riisarchii gaa tokko malee feesbuuk irra dhufee turnaa yaadmannaa dhiiraa cabuu hin danda'a jedha. Doktor, waan cabuu sanirratti amma cabuu caalaa amma fakkeenya kan wanti nama yaaddeessu amma fakkeenya killee lamaan san kan horii yookaan kan qotiyyoo yookaan kan wanta waan biraa keessaa guuran kan dhiiraa sosan keessaa fuudhanii namni hin du'amu hin jiraatu. Killee lamaan san. Ay, hin jiraata. Actually fakkeenya hamma yeroo baay'ee kaanseriin jira. Kaanseriin killee cidhaanii jechuudha. Innaa yeroo baay'ee yeroon itti keessaa baafamee gatamu jira. Normaalii keezii baay'ee jira biyya keessa. Normaalii si galee. Innaa hin jiraata. Sanyii oomishuu keessumaa ispermii oomishuun. Doktor toopikii kana jijjiiraa. Sebenarnya demo. Topik ምናምን ትላለህ አንተ በተመቸም ማውራት እንችላለን መሰለህ እንደ ቤቱ እግዚአብሔር ነው አንተ ዝም በል በእናትህ ስንት ሰው በዚህ ሰዓት ላይ ወገቡን ይዞ እንትን እያለ ነው ይሄ እንቁላል ነገር ታውቃለህ በኢትዮጵያ ውስጥ ውድነቱ ጨምረዋል ጭራሽ የወንድ ምን ጥሩ ነገር እያለ ክፉ ለምን ታወራላችሁ በጠዋት ዱጋባን ዶክተር Serious gaafadhu Nasri. Doktor kau isma duga ya serious wama fayyas gaafadha kum nagari manjota akkuma qoosaati koy akkuma amma abdiin jedhe bakka san koy yoo amma fakkeenya tasawaasi dhayan yookiin yoo wallee sidhiitan maaliif ka andaandi namni feentii dalaga koy maaltu jira jibira Wallahi inni hadooddaa uf dandeettiin dhaabattu an bakka san naannaa miidhana dhayeellee ani anuuf Indu aina doodaan kan maali? Indu amale indu direct ina dooda garuu hedduu anna ina doodallee akka badaa anuuf irra gattaa'ee gangaladhasi. No habibi, wallahi nama du'eetu jira. Yeroo high school yeroo barannu jechuudha. High school yeroo barannu jechuudha. Kubbaa miilaa osoo taphannu mucaan bakka sana fiide tokko jechuudha. Bakka inni kufee jirutti jechuudha sii galee. Mucaan takkan turre yoo xiqqaate maximum daqiiqaa dhiqatu akkasiiti. Sammuura lubbuu darbe. Kaalee dhiite mun. A'uudhu billah. Bakka biraan Wallahi daqiiqaa dhiqatu. baay'ee irriteetta. Narvii jira waan ta'eef naannoo sana narvii waan superficial narvii naannoo sana jiran baay'ee sensitiividha beektaa. San qofaa miti doktor fakkeenya waan akka kiyyoo beekta kiyyoo jiqilee kana fa'a. Bas dandeettiin dhaabattu wanni sunni qaamota miiraa keessa wanni akka namaa akka nam dhukkuba. Laa qaama namaa keessaa dhugama qaama dhiiraa keessaa bakki baay'ee dadhabaan iddoo sanaadha jedhu. Ata maccitii keenya maa baafta bannaati. Faateen akkas jala jirtu quban qabdu. Ante minuun albatuwaatu. Faateenu wallahi faateen surree godhatama dhiiraa osoo wallolti achuma keessa dhiituuf fiddi bara waqii achuma keessa harkaan qabu rakkatuuf fiddi. Hin beekte. Kanaama qabdu. Kanaama qabdu jira harkaan si qabdi. Namni harkisu jira. Tabu godhaa miira dhibba galchaa jira. Naabiin kun akka adda hin cinne. Taabtaabiin godhanii kuma kudha jaa namni. Taabtaa godhaa miira kuma dhibba galchaa kuma isaa. Nama dhibba beekan taabtaa godhanii. Gaafii gaafannaa. Naaf yaad maaliif iddoo sana maaliif akkas ta'e qoy. Normaalii namaa simu tokkoffaa amma cidhaan keessa wantoota baay'ee jira. Wantoonni jiran keessaa tokko spermaatik koordi kan jedhu. Spermaatik koordi jechuun ujummoowwan spermii geejjibanii fi akkasumas immoo narvoonni garaagara narvii veenii aarterii hedduutu achi keessatti argama si galee. Pilaas immoo super narviin naannoo sana jiru superficial narviin naannoo sun baay'ee sensitiiviidha. Baay'ee sensitiivii waan ta'eef salphaatti dhukkubbii hamaadhaaf saaxila jechuudha. Si galee akka inni si dhukkubu godhaa achi keessa ujummoowwan dhiigaa, ujummoowwan fincaan geejjiban, ujummoowwan spermii geejjiban, ujummoowwan garaagaraa achi keessatti waan argamaniif baay'ee sensitiiviidha beektaa sensitiiv eeraa kan jedhamu keessatti naannoo sana. Kanaaf bakka sana rukutinaa hin dhayinaa bakka sana
Bakkuma san keessa amma namni jijjiiraan akka abdii akka maamme kunfaatii baatee jechuudha bannaatin bakkuma gattii jallaaftuuf takkitti bodhaan gaggabde. Haa ta'u caqas jaqa anillee gaafii qaba argachitiin dhiiraa bahee jedhee jechuudhaanis kan shamaraa baasuuf hin deema doktor gaafii kanaatis deebii seeraan deebifte akkuma kan dhiiraa deebifte jechuudha. Shamarran jechuudha fakkeenyaaf umriin isaanii waggaa 15 yookaan minimum waggaa 13 hanga waggaa 25-26 jidduu jiranu yoo harma isaanii bakka sana rukutte akkuma dhiiraa kanatti feentii dalagu. Sigalee wanti sun shamarran umriin isaanii sun yoo sanarra ol caalee jedhe jechuudha hin dhiisaa umrii sanaa gadi garuu maaliif akkas gochuu danda'e? Yeennan detail እንፈልጋለን ዶክተር ከነስ ይከበርባና ባሱራ ካዘናስ ያካቤ Maameen maachuu achuma tuttuutaa wala seeraan ekspiraasii qaba darbu waan sana amma guyyaa takka illee mokkoreellee argeen beeku achootu kan akka gaggabdee jira. Anillee takkaa dhaheen beeku. Gurbaa kana Nasri ta'u Seensi Ameerikaa laalaa oola maameen. Achi dhabuun maal jechuudha garuu? Namni achi dhabuun jira? Rabbi sii badhiisu na jiru wallaahi baala gatte. Normaalii maal siiti waan tokko jira. Osoo deebisaan deebisin naaf yaadu qoosaa takkitti isinitti mawaa'ee kanaan wal qabatee soorii afaan isi qabee. Obboleeyyan lama haati lakkuu deettee beektaa? Tokko tonkolanyaadha mucaan baay'ee tonkolanyaadha beektaa? Ijoollee lamaan lakkuu dhalatan kana keessa. Harma tokkodhaan ijoolleen kun galgala yoo haati raftu uffaatu haati raftu eegee harma mucaa obboleessa isaa kanatti dhufee summii dhibee beektaa? Summii dhibee rafee ganama yoo ka'u abbaan du'ee jira abbaan mucaa. Obboleessi isa waliin lakkuu dhalate kun hin duune. Lakkaa halkan abbaan tuttuutaa bulee harmaadha. Marsii mucaan obboleessaaf jedhee itti dhibee abbaan dhageetti galee beektaa? Abbaa warraatu haadha warraa harma hodhachuudha. Akka achitti. Haa'uudhu saabanaa lamaatu nama gayyaa fi. Alaallee ta'e akka daa'immanii nyaataaree Walirratti gaafii nu deebista doktor. Akka asiin duratti waa'ee cabuu san barreessite wanti sun qaamni saalaa dhiiraa egaa cabe jette yoo cabe deebuu danda'a fakkeenya yookaan doktorri danda'a waan san hidhee danda'a deebisuu yoo cabe jechuu yaani. Yoo cabee jechuun badamu. Abdi si qabadhaas barreessan. Bakka maammeen reefu jedhee san tuttutte taanaa dhufiinuu deebi'aa beekta aga fedhe cabuu mutu osoo caccabee illee ejjaa. Deebisin doktorri sila eenyudhas keessaa abdii cululleeti moo Nasrii aanuleeti doktor naaf yaadan sin gaafachaa jira bare anamma gaafii kana naaf hin deebiin. Dullee gaafii gaafatu jirraa bare naaf haa deebisu doktor. Walirratti haa deebisuufi bara. Gaafiin jalqabaa normaalii fakkeenya amma yoon misirri kan narvii lamas fakkaate qaama shamarranii keessaa qaama dhiiraa keessaa narvootatu walitti dhufeetu narvoonni walitti dhufanii iddootti baay'atanii baay'ee sensitiif ta'an jiru keessumaati baay'ee kan sensitiif ta'an kan dhiiraa fiixee qaama saalaa fiixee suffee irratti argama yookiin preepis of the penis achirratti argama fiixee qaama saalaa dhiirarraa sensorii narvii 4,000 jira. Kan dhalaa immoo inni naannoo qinxiraamaa yookiin immoo naannoo tiippii vajaayinaa irratti argama. Kana jechuun qaama saalaa dubartootaa irratti caafii isaa irratti sensorii narvii 8,000 kan argamu. Kan dhiiraa 4,000 kan dhalaa 8,000 baay'isee. Maal seera rabbiin maal nu maraashuman uume. Innaa kan biraa 4,000 jiru caalaan jechuudha. Wallahi kisaaraa guddaa keessa jira. Maatiin shamarran keenya baay'ee shamarran keenya yommuu dhanna qabanii narvii kan hundumaa irraa muranii simmeetii ishee keessatti ajjeesaa jiru yookiin immoo simmeetii ishee keessatti doomsaa jiru jechuudha baay'ee. Dhugaa kana hiriira ba'amuu qaba kuni. Dhugaa sanyiirra jenusaayitii gaarran bahu. Dhugaa rabbi amma akka har'a geetiif akka baaletti wanti kun dhaabbata jiran kun odeeggadda namjaa poosti godhe. Yaa tokko jira. Mama gammadda.
shamarran tokko qaama isaanii keessa baay'ee sensitiif kan ta'e harma isaanii keessa ereolaa kan jennu jira. Ereolaa jechuun caafii harma guutummaa isaa akkasitiin qabu miti baay'ee. Yommuu caafii isaatti gubuutu baay'ee simmeetaawii ta'u simmeetii keessa galuu danda'u. Kana jechuun baay'ee sensitiif waan kana warri muuxannoo qaban ni hubatu. Maame. Inni kan biraa Dulu masaa qabdee itti rakkatu dhiisi amma bakka siin jira kana. Osoo qabdee barataa walitti argaa turtu kaasaan itti fiduu Nasriin bara kana konkolaataa jechuun laali Dr. Naawiyaa. Nasriin akka nama konkolaataa dur baadiyyaatti hin beekta konkolaataa waa eessuuta deemu qarqara irraati ijoolleen dudduubaa jechuudha. inni kan biraa hidhiiradha. Naannoo hidhii kana hidhii kana seensarii narviin dingii baay'ee jira. Baay'ee sensitiividha baay'ee naannoon hidhiin kun jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf hamma naannoon kun ispeeshaalii kana gurra jalas donkunis baay'ee sensitiiv. Bakkoota seensarii narvii itti baay'inaan immoo itti heddummaatan keessaa iddoo kana kan naannoo sagaraatti illee naannoo kunni baay'ee sensitiividha bakka kuni. So sababa kanarraa kan ka'e jechuudha shamarran tokko keessumaa ispeeshaalii amma yeroo pubertii jira galan immoo yeroo jiramni hormoonii waan jiraatuuf yeroo sana kanaaf kan isaan sensitiiv barbaadeen maammee gaaffii keessa deebisudha. Ay doktor maaliif sitti fakkaate ani xiqqoo qaama shamarraniirraa wanti ba'ee mul'atu dhiifama naaf godhaa akka gara dudduubaa kanaaf fakkeenyaaf gara dudduuba jechuudha daabbaa sayyettu kana ijoollee warri bara kanaa kun jechuudha gara daabbaa kanaa fi gara harmaa kanatu adda fuulduratti baasii galee adda ta'ee jechuudha kan qaama dhiiraa kanarra jechuudha wanti adda godhee jedhu namni stariitii waanuma sanatti waa yeroo beettee asirratti yoon dubbadhe amma nama dhibba haafu natti ulfaata. Jira akka Nasrii jabaadheen dubbadhu. Silmaawan malee. Rakkoo maal qaba? Amma beektullee barmaamni homaa sin fayyadu waan irratti raayii gootullee qabdu atamma dhageetteetuma dhiisu malee. Akka inni irraanfannee fi warri bishaan deebi'an. Akkasii arganne ammoota hojii irratti raayii goone ilaalla laaboratorii deemu. Doktor gaafii biraa kan si gaafadhu fakkeenyaaf namni kun jechuudha amma shamarri warri simeetti oowwaa qabu kun umriin immoo uumamaan wal caalu. Fakkeenyaaf ta'u waggaa 20 waggaa 40 simeettiin jira walqixa miti yaani yookaan akka uumamaatti qabamu kan. Allee gaafii. Kanuma wali qabdee deebista gaafii maqaa abdiitiin wal fakkaatudha dura gaafatu jedhaa ture. Amma nama akkana laaltu fakkeenya dhugama dubbatudha. Sireezooma hawaasa keenya keessallee ilaalcha namuu keessa ture. Amma intalli waggaa 30 takka amma fakkeenyaati dubrummaa qaba yoo shamarri tokko siin jette dhiirri akkanumatti si gammachiisa beektaa sitti tola bakka dubrummaa qabayyoo siin jette si hawwisiisa kan si kennitu miti jechuudha. An garuu kana ajaa'ibu anama fakkeenya akka dhiira tokkooti dubartii waggaa 30 takka dhuftee dingilii qabatuudhaan jettee ooma takka das nan jedhu minuma ooma takka dallee qosa beektaa yoo ijoollee xixiqqoo taate malee jira. Wayyoo. 18 15 akkas yoo ta'e malee maaliif wanti sun nama hunda bira jira moo ilaalchi kun maalirraa akka ka'e dhamee dhugamatti siirees akkanuma yoo yaaddamu intala guddoo isa waggaa 30 takka dubrummaa qabatu siin jettee homaa baay'ee si xaafuu dhabuu dandeesse buzuun mintanaa ilm beektaa. Ijoollee waggaa 18 akkas 15 16 17 qaxalee kanneen yoo taate garuu si hawwisiisa. Si hawwisiisuu danda'a. Maaliif wanti kun waa'ee fayyaatu wal qabateeti immoo ilaalcha. Gabaabumatti ansiifaduu miti doktorii bira naqin akka aannan sa'a dullachaa dhuguuti hangas mara nan gammachiisu jechuudha salphumatti. Kau saat ini cale jatuh balik babi. Abu cubun pada walau. Kawan lai phone orang katu warabes muje deh sana mami tidis. Anuma phone jala ta phone orang katu nyatu je warabes. Ada benar. Intala waggaa 30 irraa dingilii fudhatu warra dingilii sun funyaan isii habamu.
Oi. Baay'ee naquunnamee nagaruudhaan jechuun nama ta'e no naquunnamee hin jiru practically miti baay'ee ሕክምና ላይ ነው። እሺ ዶክተር ሚያ keessa ba'i. kophaa keessaa irratti waan ta'an taasifne meeru gamanaadee doktor Naafiyaadha. Maaliif wanti kun doktor Naafiyaadha? Tokko fayyala ani maal siite tokkotu Arnik Salmas wanti jedhamu jira. Itiini naannoo balbala gadameessaa irratti argamu jira beektaa. Na Arnik Salmas kan akkamitti ilaallaa yeroo baay'ee qubaan gallee ilaaluu qabna. Qubaan qaama saalaa yeroo baay'ee PV yookiin barbaajinal examination kan jennu jira. So kamera qubaan what? Abdi si seetemo doktor Rensena. Meeshaan yoo seene doktora hojii isaati maaltu ajajamee jedheeti. Akkama dhaggeeffadhu. Maali jogoda? Oi, maali check yaa godha dawoo kuma check godha arraba check yaa godha arrabe. Gaafi gara oi, gaafi taane nama gaafate ati nama. Doktor deema. Naagaler. Baay'ee qubaa wal qabatee beektaa doktoree tokko jira odannoo wayii jira yeroo baay'ee jechuun ciniinsura hirtii akka tasaa እና baay'ee qubaan kan galu tokkoffaa gadameessi yeroo keenya dubartiin tokko mudhisu gadameessi banaa ta'uu isaa ilaaltaa tokkoffaa daa'imni mataadha immoo waan hin dhufee jettee ilaaltaa እና maal goote intala tokkotu yeroo sana jiphii taatee jirti waliin dalagaa turte akka isaa beektaa ilaalaa jirtinna mucaan quba ishee afaan keessa galchatee gadhiisuu dide mucaan faara beektaa. Daa'imni goota haadha. Dhugumadha dhugaa rabbii inni jite bara. Oduu osoo kutee jiraate maal tajjisa keessa dirqama dorkote. Lagi tokkotu wallaa jire dandeebisa rakkoon qabu tokkotu viidiyoo kaleessa irratti hojjedheen ture dhimma kana irratti baay'isee እና waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo ulfaagaa namoonni baay'een isaanii eksperti kan ta'an asirra jiraachuu danda'u. Koomentii irrattis koomentii kennaa jiraachuu danda'u. YouTube irratti ilaalaan ture doktor waa'ee sana jaarsolii gaafachaa turte sana ija bareecha waan jedhu sana kolfaan ture jechuudha. Ganama akkuma maxxansiteen daawwachaan ture YouTube irratti. Yaa innaa maalla tokko maal jedhee beektaa annaan yoo indee doktor maaf akka jettaa yoo akka tasaa daa'imni ciniinee irraa kute yoo kanaan doon caba jettee naan calliftee amma immoo yoo daa'imni jalaa ciniinee kute yoo jedhee beektaa. Daa'imni kan ciniinuu danda'u namni iyyuu hin godhu. Wala yoo tarii yeroo isheen ciniinsura jirtu yoo ta'e bishaan garbaa dhangaleeratee yeroo sana kutuu danda'a. Namni kana godhu iyyuu hin jiru. Doktor Sammalettu iyyuu daa'ima ajaan balleessan kawoo foormii kana hootti deebi'an. Akkam godhe? Amma bakkuma afaan ka'e kana su'uja kaa'ee ejji daabsan hin macaraatu. Akkam? Fakkeenya osoo quba kaa'eettiin daa'ima afaan kaa'emi. Normaalii maal fakkaate laa ija keessa kaa'uu dandeessa laa. Taan yommuu dhuftu yoo bira ol ta'e. Danda'a mataa dhufuu danda'a ati suutetti ilaalta baay'ee gilaafii godhatteetu waan yeroo sana qabatee ijji cimimmataadha yeroo sana ijji cimimmataadha nama cimimmatee jedhu sotumatti maal goote ijji yeroo sana inni ilaalu bari habiibi. Gaafii tokko osoo doktor Naafiyaadiin hin gaafatin qoosaa tokko sirriitti mee fatas hin goone kaanee gaafitti deemna. Ijoollee baadiyyaa kana beektaa ijoolleen baadiyyaa kun ammoo gaafii baay'isanii beektaa gaafii ajaa'ibaa kan nama gaafatanii. Achi gurbaan wariit isaa oolee roobni itti roobee dadhabee mucaan beektaa loon kanatti isaa oolee galee yoo jedhu haati ibidda kana ho'istee isiillee malaa itti qorree jennaan akkas luka kana addaan qabdee ibidda bira teetti beektaa ibidda kana ho'ifatu jecha
እሺ ከዛን ሙጫን ዱፌ አድማ ገመታ ያች ያስላላ ቤታዎች ያስላሉ ድንገት ዋርጌ አቺ አዮ ጉማልኒ ደሬ ጋፈቴ ጀናኒ ዲስ ሙጫጓት ቤት እና ማልኒ ነቲ ማይደን አፋኒ ጀቴን አፋን ልካን ቀባ ማልኩን ልካን ቀቡ ጀናን አቤት ጨጨብሴ ከሳያ ሴት ቦክሲንግ አልካልጋንት ዱሪ ማቀባማ አቤት ጨጨብሴ ከሳያ ሴት Itu mudah wali kan? Akasi amma gafi nasi gafa domo Dr. Rafia dia cura. Gafi yang kawan dia koi. Gafi wai umuri. Enak. Masih jadi perbade wai ilaluf jadi actually ilaluf jennan. Ya, baiji asrat namun citi kubsata ni citi kubsata mesti koi. Kubsata sunenyo kete bekamu medical ethics kesati wai. Makan mamaan jiru biji mamaan jiru gosti mamaan jiru kuni oguma keessatti mudanno eksperimenti barnoota jarraali da kuma wan namoota sirra jirtan jechuudha kuni nama umrii waggaa 18 gadi jiru asirra nama gurguddaadha miti miti. Ya medical alatti hin beekan. Maqaan Suudii keessa ijoollee waggaa 15 jirti. Ennaa maal siite kana afurtamadha. Sillaalaa jennaan indee Dr. Dingiliidha hinaan jette nannee bitta. Jechuudha afurtamaas waggaa 40 yeroo sana tokkoffaa maal si fakkaate bitta namni baay'een kan inni nama Nasri koi. Kolfi miira keessa bahe Nasri itti fufi doktor. Wallah na mit abdi kolfa rabale ammal kolfa. Abdin kolfi. Mutanno mutatara doktor Allah. Enna normally maal si fakkaate isa booddee tokkoffaa maal si fakkaate namni kan inni namanneef akkuma maammeen jettee psychologically bitta psychological homansiiseera yeroo baay'ee fakkeenya amma shamarran tokko gaarii dama soddoma taateenna maal akkamitti kun sobadha jettaa yookiin immoo badaa bayyuu attractive hin taane ijoollee kaayee special amma fakkeenyaaf amma umurii waggaa 20 wayii keessa yommuu jiraatanii baay'ee attractiveidha. Bifti kunillee externally wantoonni mul'atan baay'ee ofitti si harkisu beekta si galee garuu dubartiin tokko akkuma umuriidhaan deemaa deemtuuni wantoonni baay'een tokko kan badaa deeman baay'een isaanii jiru. Laafaa deemu. Psychologically akkasitti waan yaadduu fi namantu sammuu kee naman badaa attractive hin taatu si galee na kanaafidha. Wat sirri Dr. Tiko wanti sin deebisan akkuma jiru ta'e akkan angafadhetti bitaan amma ka jedhe akkanumatti sammuu kee irrattu yaaddu amma ka isin amma tangarra ka abdii san tura amansiisaadha. Waraabessi nu foololaa dullatti nyaatu kan banneene sun. Dubartii waggaa 30 tokko dubrummaa qaba osoo jettee omaayyuu bakka nama saabuu hin danda'u maaliif waggaa 30 kana keessa barbeeta amma wanti tokko akkuma yeroo itti fayyadamu qabdu jiru yeroo itti expire godhullee jiraatu danda'a. Nasri san qofaa miti fakkeenyaaf amma dubartii waggaa 40 tan halkan takka kophaa buluun dandeenye jira. Ta waggaa 20 tan dhiiran barbaadne jira bare akkas taate fakkeenyaaf. Ta waggaa 20 tan dhiiran barbaadne. Naangal labdi. Tamma dubartii waggaa 40 dhiira malee dhiira wajji buluu malee tan dandeenye jira kuno. Ta waggaa 40 taate moo? Ta waggaa 40 akkamitti dandeettire maa waggaa 40 tukkusii keessa jirti bar. Waggaa 50tti dhaabdin jedhani don sobamoo. Dhala dhaabdee wannaa dhaaban jechuudha. Baay'ee normally waggaa 40 guddaa yeroo baay'ee especially fedhii shamarranii baay'ee qabaadhuuf. Maaliif estrogeniin gadi bu'aa waan deemu estrogeniin hormoonni sun gadi bu'aa waan deemu fedhiin qabanii yommuu seksii gochuuf kaanis illee dhukkubbiin itti dhaga'ama. Sigalee wantoonni dullatti yoo dullatti ka dhiirri garuu haga duutti illee wanna haga gaafa duutitti illee ma jiraa bireema. Ati waa tokko mudannoo tokko sitti bu'aa jaarsa yeroo namni kun beektaa kanan dura hospitaala keenyatti dhiirri dhalaan kutaa garaagaraa keessa rafu turan beektaa. Male ward fi female ward jedhamee. No kutaa wal fakkaata keessa bulu turan dura. Isa booda amma gargar beera. Sababni isaa maal ture jaarsa jettee kan yaaddu beektaa namumatti expecting goone dhukkubsatanii critical ta'anii kan dhufanii guyyaa tokko walirratti argina beektaa walirraa koo dadhabanii. Yaa dhubee onnee dhukkubsatu. Galgala wajjin walirra bulanii ganama walirraa koo dadhaban.
Egalli sababa kanarraan Miskiin. Onnee jira bakka qaamni dadhabe onneen inuma jirti jechuu. Waan onneen dadhabe malee qaamni dadhabu rakkoo qabu. Dubaay biyya abbaa kun jira. Dubaay jirra biyya jaalalaa biyya qashtii jirra. Oma Dubaay hin fakkaatu. Obboleewwan Dr. Nafia stop for just 3 minutes. Taap godha kuma dhibba galcha mee kuma dhibba galcha nama dhibba torba taap gochuu dandeessanii hin jiru dubbatiin Dr. Nafia daddee maal jechuudha. Taap godha Dr. Nafia fooloon isaallee kuma dhibba tokko tuqaa shangalee jira baga gammaddee maafiyaa budur maala duro. Thank you. Kuma dhibba tokko galleerra. Kaleessa gallee. Kuma dhibba tokko galleera. Namoonni asirratti argamanii itti gaafataman dhimma Waa namnummaa isin waaqa sun tokko banqaanfatu subhaanallah. beeta laa taap gochaa jiru nakkan fiigaan. Taabii dhibbaa galcha. Nasri please stop kuma dhibba amma galchu namni dhibbi torba bara osoo si'uma sakandii 30 qofaaf osoo taap godhee bar amma gala kuma dhibba jechuudha. Mee kuma dhibba Dr. Nafia kuma dhibba galee jira waan ta'eef jechuudha. Surprise godhaanii kuma dhibba sadiirraa osoo kolfisiisnu osoo bohaarsinu osoo waa'ee xeenaa irraa gamaggamnu as geenne jecha nuti ilaali waa'ee meeqa kaasne jecha akkamitti qorrisiisanii akkamitti maal jedhanii waa meeqa barsiisne taap jarree yoo nu godhuu didan. Taap obboleewwan waan kabalchiisu bilisa hangasiin onneen tarsaatutti jechuudha yeroo taap gochaa dhaqxan onnee tokkotu gararree bakka Dr. Nafia argitee bakka barraa sanaa paa jettee dooti jechuudha itti fufaa gootoowwan qaqarree jaalleewwan silaa waan mudhii gadii kanan gammaddu taap godha. Kuma saddeet Kuma dhibba gahamma. Kantiibaan Nasrii tokko qaba miliyoona 5 aan yeroo darbe bas nannee. Taap. Miliyoona jaamalee Dr. Nafiaati. Laakiin kemu. Rikardii addaati malee baay'isuu. Gaafa dangada Mansuurii waliin taphanne san. Miliyoona jaale. Ammadu laali taapiin yeroo baay'atu namoonni isinii dhufuu dabalata irratti immoo akkuma sana laayiviin kun assistee akka ta'u tajaajila obboleewwan yeroo namni laayivii seenu yeroo taap isiniin godhaa jedhu akkuma kana godhaa galatooma itti fufuu dandeessa Dr. Baay'ee gaafii kennatti hafuufnu Dr. Nafiaati. Gaafii nan isin gaafadhu tokko. Amma reefu maamme illee kinoo aga ekspreesii qabutti bakka kanaa kana yoo tuttuqan jedhee guutumaan guututti harma dubartii yoo cabbatan simmeetiin isaanii dhufuu danda'a jennaan isin ammoo lakki mulutti irrarraanii caafii qofa tuqanii jettanii fakkeenya kana yaada kaastan. Ayyaada sana asirratti anatu iyyuu anatu wanta gaafate waan qaamdira laarree qoy abdii akkasuma wal yaadachiisuufi. Nandeebina dhugaa hin deebi'amuun sabbaraadha amma kan gaafin kiyyaan. Ana ammoo gaafin Dr. Nafiaadin gaafatu barbaadu. Akka dhiira tokkootitti illee amma fakkeenyaaf ka shamaraa bakka 2-3 fakkeenya yoo tuqan iddoo tokkotti illee bakka fedhiin isaanii 8,000 jirutu jira jettanii gara ka dhiiraa hoomee eessa yoo tuqan akkamitti ka dhiiraa kana akka dhiira kana fedhiin itti dhagahamuu godhan jira. Bakki nu himtan tokko illee hin jiru kan bullee beenu hin jiru maammeen kun beeke malee isa tuqinoo. Maamme meetii muuxannoo keessa gatee eessa jettee yaaddate? Caqasi dhiira jechuudha dhiira kunoo silaa dubbachaa jirtu kan shamarranii kun gaafa dhaqee umriin waggaa 45 ol darbee jedhee hormooniin isaanii xiqqaachaa deemaa fedhii foonii isaan qabanis gadi bu'aa deemaa yoo raawwatanis dhukkubbii mallattoolee amma dura hin turre garagaraatu irratti mul'achuu danda'a yaada jedhu atis gama oguma qabdu nuuf kaasaa jirta. Dhiirti ammoo nyaattee dhugdee yoo miirri ittiin kaane ta'ee jedhe suni dhukkuba qabdi silaa dirqama gaba keessan dhufuudhaaf yaaliidhaaf jechuudha. Bakka tuqan hin barbaaddu ofumaafuu tuqamtuudha. Seexanumatti tuqee natti fakkaatan dhiirti uumamaan qabdi jechuu kiyya Dr. Dhiifama. Amma kun seexana jechuun dhiirti barti seexanaa miti. Maqaa namaa mikaaba. Dhiirri gariin ija keessa dubartii ilaalee jaallatu jira, gariin ka kanfarii jaallatu jira,
Jadi akka makamame refu jedhu kana anduban deeme laalu jaalladha kan kana akka duuba dhaab. Nasri jalqabu marratti dhiirti tokko ganama yeroo hirribaa kaatu meeshaan dhiiraatti hin kaane taanaan dhukkubsateera mana yaalaa dhaqu uumamaan jechuudha waa argeetii miti. Birdilibsii keessa taa'ee waa argee waa argamu abjuudha maal maame waa argeeti malee harka yoo waa abjuun argaa bulee kaa'amate maal lafuma dubarse. No way. Fincaantu qabee kaaboo fincaantu qabe yoo fincaan sin qabin hin kaafatu. Maame suni dhibdee fincaan yoo soo fincaan halkan turte. Shabaka qabe doktor. Itti bilbilame. Laale maame maasi fakkaate suni. Halkan keessa sun fincaan yoo gasaa irra turte ganama taati kaatu fincaan waan si boqoyseef qaamni keessa ka'uu mala. Gaafa fincaan hin qabne immoo sin ka'u. Fincaatee deebitee yoo. Sambichaallee miti. Koi sambichaallee miti sii dabalaalillee. Sitambar warra akka baamee kana tiraasii akkafee bulu kana mallee ogaa akkaataa harkaa dhaabata malee jecha argaa burji kaliifaa harkaa ta'a malee warra jaartii qabu warra haqofii guutaa bule maal ta'e jedhee dhaabata. Sakriitii wayii seetamu. Rakkinna nama dhaaba dhugaa rabbi dhugaa itti nasri namni rakkinna fufuudha nama dhaabe. Dhugaa qaba rakkoo waan nama goone hin qabdu. Koomantii namootaas laala koomantii jalatti jechuudha. Hedduun isaanii dhugaa keeti jechaa jiru. Amma namoonni dhugaa keeti jechaa jiran kun marti isaaniitu akkuma kiyya warra qeerroo qofaa miti sii galee warri ida'amanii illee ganama akkuma na jechuudha. Itti mallattoon akkanaarratti mul'achuudha. Gaafin kenna laal maamme gaafin nasriin gaafate yoo siin galle ta'e fakkeenya shamaraa yoo bakka san tuqanni kaafattii je. Dhiira hoo ka'in yookaan fakkeenyaaf osoo inni hin beekne bakka kam tuqanii kaafachiisan yookaan akkam yoo si tuqan kaafatanii je. Sani gaafin kenna kalas. Nasri qoyaa eegaa tokko asa. Ayye. Waan hin taane miti dhugaadha kennallee beekamuu qaba ka. No laali amma maaltu jira sitti fakkaate abdiin turullee dhiirti tokko jechuudha. Uumamaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf shamarran dhiira tokko osoo alatti arganii wayituma sana immediate response hin kennan fedhiin isaanii itti dhufee dhiira sana akkas fedhuu akkas just afaan isaa qulqulluun isa jechuun kaasaa iccitii walitti dubbatan kaafachuusa jedhanu sana jechuudha. Sun irratti mul'achuu dhiisuu danda'a shamarran irratti sii galee. Dhiirti tokko immoo uumamaan jechuudha. Moorra aggressiifiidha dhiirri waan sana irratti jechuudha. Dafee jechuudha shamarra tokko fakkeenyaaf yookaan itti babbareeddu maali shamarratti wanti haa uffattu ofaa dhoksitu maal jedhan qaamni isaanii kun sensitiiviidha. Dhiirti kun daftee miira biraa keessa seenti waan ta'eedhaaf qaama isaanii kanarratti uffata isaan qaama isaanii mul'isu. Amma fakkeenyaan filmarratti arginu amma filmarratti arginu filma fedhii nama sana hin qabne akkatti dhuftee qaqqabdee waan feete gootee isa kufuttullee filmarratti arginu ture jechuu akka filmatti. Innaaf dogongora dalagama jechuudha. Nama fedhan qabne tokko osoo inni fedhan qabne. Akkasii miti qo'ishita abdiin jettee asii deebisa qo'a anaa kennaa carraa kan. Ilaa maamme tokkoffaa dhiirri tokko shamara wayii laalee argeetti bareeddeef meeshaan isaa ka'ee dhaabatu. Waan malee jiru serious isa dhugaa jechaadha. Ka jaalatu akka Nasri qo'illi carraa. Nasri waan goonu akka kiyyattaa jennu. Hedduu nama waan dhiiraa kana doktorri kun waa hedduu qorannoo qabaati informationii qaba sirriitti. Katamaa keessa deemtee adada bareedduu argitu bakka waan malee karamsee harka maali taane akka biyyatti yaaduu. Fakkeenyaaf ilaal maamme yoo itti yaadde waan tokko waan sana yoo itti yaadde mungkin. Isuma dhugaa asumna isuma serious waan hin taane lekin nama hedduu as jala jiralleen waan hin taane nama hin barsiisnu waanuma dhugaa barsiisna. Dhiirri tokko shamara takka yoo argee jaalate isuma dhugaa. Qalbii isaatu jaalata. Oh my god baay'ee bareeddi as bira baay'ee namatti tolti ilkaan isii ijji isii waan akka maammee reefuun jaaladhe dabbaa isii